Nagaafi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo karaaf kallattii kamiiniyyuu jirtanii gara dammee tuubii kan dhuftan yookiin immoo gara kanaan dubbiin kun sagalee waaqayyoo kan isin qaqqabu. Nagaaf araarri jaalalli waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Waaqayyoo ni karaa hundumaatti nu gargaare. Haa eebbifamu, haa kabajamu, maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Egaa guyyaa har'aa warra mana waaqayyoo keessa jirruu fi sagalee misiraachoo irra deebiin waaqayyoo nu dhageessisaa. Akkasuma immoo warra mana isaa keessa hin jirre, warra karaa ifaa, karaa jireenyaa, karaa dhugaarra hin jirreef immoo waaqayyo gooftaan maccaa nuun karaa godhatee waamicha hin godhaaf jechaadha. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Dubbiin sagalee waaqayyoo macaafaa qulqulluu keessatti wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasee nuuf nan dubbisaa akkas jedha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi waaqayyoon bira ture. Sagalichi ofii isaa waaqayyo ture. Inni kun jalqabee waaqayyo bira ture. Wanti hundinuu isumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namoota ture. Ifichi dukkana keessatti ni ibsa. Dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u jedha. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyoo inni sagalee isaatiin jalqaba ture. Sagalichumtiyyuu immoo waaqayyoon bira ture. Sagalichumtiyyuu immoo waaqayyo ture jedha. Inni jalqaba waan hundumaa akka ture. Sagalichaan immoo waan hundumtuu akka ta'e, innis ifee namootaa akka ta'e, isa keessa jireenya akka ture waaqayyo gooftaan maccaa har'a nutti hin dubbata. Warri ificha keessa jirtanii ifichatti yeroo hundumaa qabamaa jiraadha. Ificha keessa jiraachuun jireenya qaba. Ificha keessa jiraachuun boqonnaadha. Ificha keessa jiraachuun nagaadha. Kanaaf nagaaf boqonnaan kan argamu, jireenyi kan jiru gaafa ificha keessa jiraatanii, gaafa jireenyatti qabamanii jiraatanidha. Obboloonni immoo jireenya kana keessa hin jirre, jireenya biyya lafaa, jireenya dukkanaa keessa kan jirtanii, wangeelli misiraachoo kan ta'e kuni wangeela jechuun misiraachoodha. Sagalee misiraachooti. Misiraachoon kun kan isin hin qaqqabne ifa ta'ee inni gara biyya lafaa dhufe kuni karaa kanaan dubbii kana kan hin dhageenye yoo jiraattani har'a gooftaan maccaa inni jireenya ta'e, inni dhugaa ta'e, inni karaa ta'e isin waama gara jireenyaa, gara ifaatti akka dhuftan affeerraa isiniif godha jechaadha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sagalee waaqayyoo keessattiin wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Yesus deebisee karichi dhugaan jireenyi anaan yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu jedha. Yesus Kiristoos deebisee maal jedhee? Ani karichi dhugaan jireenyi